أي أشمار كفوني كبجم توتا في غردوف توتا ماتي وانسبافتيو بغنا غان رفتن ججا أمس كي سمات كو بغد ديسني بيهات نجرا بلسكوب بيجن يمتو مراد تنفان تولان أسمان دام سكينيا أي بغنا غان استوديو غار استوديو كينيا رفتن بغنا غان إيج مي أما كانوا دوفني حالي رو رتي مري أتشوفي بيجن يرو أما حالها ما كيس جرتي نمني أجي فما جرا جوكو فما جرا كيستو أورومون مي أما بيجن حالها يوتفوتي مال تاتفتي إيجن بيا إثيوبيا جرام دوكانا كيستي ilmi namaa akkuma tafkii kanatti qac jedhamee godhamee ajjeefama keessattuu Oromoon biyyi tuni haala amma jirtu kana yoo itti fuftu ka ta'u taate nama surreen duubaan irraa buute taate namni surreen duubaan irraa buute yommuu ta'u surree ofii sanaa eeggachuu hin dandeenye waan biroo waan isa irraa jiru waan biroo eeggachuu hin danda'u biyyi tuni yoo nama isiirra jiraatu kana eeggachuu hin danda'in nagahan jiraachisuun danda'in hin diigamti biyyi gara diigamuutti deemti jechuudha. Sirriidha. Kanaafuu biyyi tuni haala amma jirtu kana yoo itti fuftu taate hin diigamti nama surreen irraa buutee taate jechuu barbaada. Mee uummanni walloo dabalataan uummanni walloo buqqa'aa jira isaanii irraa diinni fixaara uummanni gar malee cunqurfamaara uummanni walloo wanni uummata walloo waan haasabii dhumuu miti. Isaanis waan namatti tolu mormataa jiran firaa danda'an hanga humna isaaniitiin jechuudha. Sanarratti maal jettu waan jettu qabda? Uummanni walloo sirrii jedhanii karakkoo qabummootu nuyi jedhee yaada. Uummanni walloo lafa isaanirraa hin buqqaanu jedheetiin mormachaa jira. Nuti immootu isaan faana dhaabbachuu qabnaa. Uummata wallootiin isin faana jira jechuu ni qabnaa. Biyyi hundi keenya kaanee jara kana wajjin dhaabbachuu qabnaa jedha. Mootummaadhaan immoo waan akkasiisan akka dhaabu dhaamsa godhaa fi uummata Oromoo hundaan immoo jara faana akka dhaabbannu maa cal'ifnaa Harargee maa cal'ista Baalee maa cal'ista Wallagga maa cal'ista Jimma maa cal'ista Amboo maa cal'ista Awwadaay hundi keenya iyyuu maa cal'ista falmachuu qabna uummata kanaa dhaabbachuu qabna uummata kana bakka bu'uu qabna hojiin booranni taa'uu qabu Oromoon guutumaan guututti ilmuun xiqqoon takka akka nafnetti Oromoon hundi isaa falmachuu qaba yoo duune walumaan duuna jiraan walumaan jiraan walumaan duuna isin faana jirra isin jaalanna jedha. Mee Finfinneen amma yeroo kana Finfinnee irratti Finfinneen ta'ee jedhanii yoo gaafatan Finfinneen ta'uu hunda keenyaatti jedhanii mee waa'ee Finfinnee kanarratti waan jettu qabda? Kayyeen Finfinnee irratti Finfinneen hunda keenyaatti jedhamu akkasidhaan dhugaa garuu Finfinneen kan Oromoo qofaadha. Finfinneen arras kaleessas arras burus kan Oromooti. Qe'ee abbaa tokkootiin kenna jechuu hin danda'a. Qe'een abbaa tokkoo kan abbaa tokkoo dhugaadha. Kanaafuu waan ajaa'ibu keessa haasaa wayii dhagaye miidiyaa Amaaraa irratti Oromoon takkaa Finfinnee dhufee hin beeku Finfinnee irraa uummata kan qabu isa jedhu beeta nama sana garuu osoo danda'ee as fuudhee fuula funyaan isaa irra cabsatu maaliif jennaan namni kun Finfinneen takkaa Oromoon takkaa Finfinnee dhufne jechuun jecha jedhamuu qabne Finfinneen jaarraa hedduu kan Oromoo turte Oromiyaan guutumaan guutuu Oromoon biyya takka isaanii fudhatee hin beeku hundi biyya isaa kanani ada waan badina kamu fura biyya bal'oo tana kenneefi Finfinneen akka keenya taate akka isaaniin ta'in kan argisiisu sababa jechuudha kan sababa jechuudha kun akkamitti moggeessatti fakkaata sababa jechi amma jedhu kun akka inni itti mogga'e wayita yeroo milik artisa wajjin harree yaabbatanii Finfinnee Oromiyaa kee dhufan yeroo sana yeroo Finfinneetti kan hojjete abaaboo booraa agarti jaartiin miidhagduu jedhu abaaboo booraa agartee Addis Ababaa jette kun akka jarri Finfinneedhaaf haarawwataan argisiisa akka jarri Oromiyaadhaaf haarawwataan argisiisa kanaafuu Finfinneen kan Oromooti abbaan fedhe waan fedhe haa kaaqu malee Finfinneen kan Oromooti kan akka biyyeetti. Mee Oromoo maaltu gabroomsiftee yaadda?
Oromoo maaltu gabroomse gaafii jedhuuf namoonni hedduun Oromoo maaltu gabroomse itti gaafattu diinatu gabroomse jedha. Ani immootu gantutu gabroomse jedha. Maaliif jenna? Gantuudha beeta. Firarra diinarra fira keetu simiidha yoo si keessa seeneetiin gara alagaa godhee kan cunqurtu taate simiidha. Jara wajjin ta'ee wallaalaan keenya jallataan akkasuma gantuun garas godheetiin biyya keenya basaasuudhaaf biyya keenya miidha. Gantuun kun immoo bakka afurtu godha. Gantuun inni tokkoffaan isa sodaatu biyya isaa gala. Inni lammaffaan immoo isa gurgurumee soofeetiin biyya isaa gala. Inni sadaffaan isa garaaf jecha biyya gala. Inni afuraffaan immoo isa jallinumaaf jecha biyya isaa gale. Sadeen duraa fala qaba. Tokkoffaan isa sodaaf biyya isaa gale sana ni gorsa. Akkoo lubbuun langali dubbaa waan baate. Isa lammaffaa immoo isa sodaateetiin isa gowwoomeetiin biyya galu sana immoo yaaboo karaan kun karaa sirriitii miti karaa qileetii karaa irraa sima isa deebii karaa kanarra deebii jedhanii. Isa sadaffaa immoo isa garaaf jecha biyya isaa gala. Isaan baashaa ogeessaaf jecha biyya isaa gala. Baashaa ogeessa garaa isaan guuruun akka jawaatu barbaade. Callaa kennitee qucaacee nyaatti jedhee mammaakee ture. Akkasanii waan caalu dabarsanii kennanii waan yartu fudhatanii nyaatu. Kanaafuu isa kana ni gorsa. Gorsuu birattis ni qarqaaran namni yoo rakkate waan garaagaraa keessa seenuu danda'a waan ta'eef ni qarqaaranii. Inni afuraffaa kana kan fala hin qabne inni afuraffaa kun isa jallinnaaf biyya isaa gale. Jallataa akka raayyaan abbaa machaa baane silas hin dhaga'u namni beekaa rafee jedhee namni beekaa jallateen qajeelu isa kana asii waraananii asii mataa keessaan luqqisuudha jechuudha. Oromoon Itoophiyaawii namoota Itoophiyaawii jettee adda takka ta'e jechuudha. Oromoon Itoophiyaawii ammoo Itoophiyaawii miti. Isa jedhuuf Oromoon Oromiyaawii malee Itoophiyaawii jennuun Itoophiyaan dhugaa hojii taate Oromoo Oromoo olitti Itoophiyaawii hin jiru. Kaleessa biyya tana namni tokkos illee Itoophiyaa godheetiin walitti dhaabee kan jedhe. Haa ta'uuti har'aan tana Oromoon Itoophiyaawii miti jedha warroonni hedduu. Kaleessa yeroo Juuttaa fi nafxanyaa wal loltutti achi dura Oromoon namni afaan Amaaraa haasofne namni aadaa Amaaraa hordofne Itoophiyaawii miti jedhamaa ture. Keessattuu Oromoon akka Itoophiyaawitti ilaalamu silaan ajjeefamu. Haa ta'uuti hunda caalaa Oromoon Itoophiyaawiidha. Hunda caalaa Oromoon Itoophiyaawii. Itoophiyaawii miti dhedhee jechuun baasan hin gammanne. Hin gammanne Itoophiyaawii miti dhedhee jechuun baasan. Addattuun jaratu dhufeetiin nu saameetiin keenya nyaataa jira malee ka jaraa nyaataa hin jirru waan ta'eef osoo jara nurraa saamuu baattee har'a guddanne bakka tokko geenneerra waan ta'eef osoo irraa baanee hin filadhaa yoo. Itoophiyaawii miti jedhu Oromoo Itoophiyaawii. Keessaa baasuu warri barbaadu sun fumaachaa bahu. Oromoon qixxee jira. Qixxee biyyattii kanaa jira. Abbaan barbaade keessaa achi bahuu danda'a malee Oromiyaa fudhanii keessaa baasuu hin danda'u. Kanaafuu Itoophiyaawiidha. Oromoon Itoophiyaawidha. Warra Oromoon Itoophiyaawidha kalee yeroo juuntaanii fi nafxanyaa wallolta sana Dr. Abiy waan matee ture Oromoon akka inni gootaa waan beekuuf Oromoo shelachuudhaan juuntaa biyya baasuu danda'ee jira. Yeroo sana Oromoon Itoophiyaawidha ni faarsaniiti. Achi dura immoo Oromoon akka Itoophiyaawii taayimetti ajjeefamaa dhiifamaa ture. Yeroon sun geennaan shalataa ture. Oromoon Itoophiyaawii jechuuf kana godha. Garuu Itoophiyaawii Oromoo akkasaan. Mee biyyi tun yoo maal taate nagaa argatteetti yaadda? Biyyi Itoophiyaa jedhamtuun wanti hin akkatti nagaa dhabdeef waan nama jallataan gad dhaabatteef. Nama jallataadhaan wanti gad dhaabnu tokko seera waan godhatu deemee numa diigama.
biituun waan isin nagaan arganneef waan nama jallataa sanaan ijaaramteef waan xiqqaaticha sanaan ijaaramteef xiqqaaticha harka nama mul'isu sanaan Minilikiin Atsee Minilikiin gad dhaabatteef kanaaf biituun kan nagaa argattu yoo diigamteedha. Diigama biyyaan fedhu haa ta'uuti ijaarama biyyaa kan biyya miidhu kana hin feenu. Wanti tokko yoo ijaaramee ka biyya miidhu taate wanti sun ijaaramuu qabu. Miidhaan biyyaa keessa jiraatu. Wanti tokko diigame diigama san keessa faayidaa yoo jiraatu taate wanti sun hojjetamuu dirqama. Fakkeenyaaf biyyi amma Itoophiyaadhaan tun har'a olaantummaa saba tokko qofatu ilaalama. Itoophiyaa kana keessatti olaantummaa afaan tokko qofatu ilaalama. Olaantummaa aadaa tokkotu ilaalama. Aadaa saba tokkotu ilaalama. Biyya dhugaa ijaaruun tokko qe'ee isaa irratti abbaan mirga guutuu argachuu qaba. Amaarri Amaaraa irratti mirga guutuu argachuu qaba. Tigreen Tigraay irratti mirga guutuu argachuu qaba. Oromoon Oromiyaa irratti mirga guutuu argachuu qaba. Yoo akkan hin taane immoo biyyi diigamti. Biyyi diigamuun dirqama. Yookiin immoo akkamitti ijaaramuun akkana malee olaantummaan saba tokko ilaalamaa tokko miidhamaa ijaaramuu hin danda'u. Asitti nama ijaarsummaa ilaalattee dhufte tokko irraa murteessite kabadii hin qabne irraa murteessite kabadii qabu dhiiftee yoo biraa tarte nagaan sun immoo haqaan hojjechuudha kan barbaachisu. Itoophiyaan kan nagaa argattu ammaan boodatti Oromiyaan keessattuu kan nagaa argattu yoo riifirandamii argatte adda baatu. Hundi sabni hundi yoo addaan ba'e kan cunqurfama jalaa kan ba'e akkanatti. Mee amma waa'ee filannoo irratti si gaafadha. Mee filannoon dhihaatuu fi guyyoota muraasatti hafe mee amma fakkeenyumaaf magaalaa kana keessatti waa laallu yoo ati waraqaa fi kaardii filannoo yoo fudhanne jechuudha. Sukkaara fudhattu, xaa'oo fudhattu bakka waraqaan filannoo kun akka waraqaa eenyummaatti ilaalamaa jira. Mee kana irratti waan itti qabda uummanni garuu fedhaan jiru dirqimaan filadhaa jiraniini mee waan kana irratti waan itti qabda. Maaltu jira maal filatanii nu filadhaa jira irruman taa'anii dhiisaniitu maal godhanii na filadhaa jedhanii yeroo jiran duruu biroo kan biroo barbaadan immoo akka maal jedhu artileen Oromoon barbaadu kan fakkeenyaaf filachuu barbaadu keessa jiru tokkochiisa kan filachuu barbaadu tokkochi keessa jiru namootaan immoo namoota filadhaa jedhamee akkatti dirqamni itti godhame kanaaf nama qabeenya qaboota namni sukkaara fudhachuun yoo hin danda'amne simmintoo fudhachuu yoo kan danda'amne taate wanti kun kan fudhatamu mootummaarraa namni qabeenya qabu namni rabbi qabeenya isatti kenne dhala kana deeggaruu dhaba. Utuma abitutu dhiyaatu namni rakkataan immoo fudhatee kaardii sana fudhatee waan hundaa fudhatee mana sagaraattiin seenee ittiin haaqatee achi darbu jedha akka kiyyattee jechuudha. Maaliif jennaan maal filatan wanti inni filatu hin jiru diduu qaba Oromoo sabni saba Oromooti paartiin Oromoo tokkochi keessa hin jiru. Paartiin Oromoo tokkochi filannoo kana keessa hin jiru. Oromoon maal filata deemu paartii Oromoo kana qabaate. Kanaafuu waa'ee filannoo irratti osoo itti seenamuu dhabee jira. Mee gaaffii keenya gara xumuraatti dhiyaannee jirra. Dhumarratti waan dhaamattu qabda. Dhumarratti dhaamsan godhu abbatuuf maraa jedhe Oromoon yeroo mabboo abbatuuf maraa jedhe bofne hantuuta liqimsee abbatuuf maraa jedhe. Mara jechuun Oromoodhaa wanti hin jedhu immoo osoo inni qabu maraa of beekaa osoo beekaa akka beekaa dara dhaabbadhaa dara irratti gadi dhiisan jedhama. Jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa rakkataa gargaaraa